Mootummaan Itiyoophiyaa onkololeessa tokko hanga onkololeessa 8 2021 duula lafa waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfate deeffachuuf addoota waraanaa adda addaa Gujii Ba'aaf Gujii Lixaatti lola baneen waboon duula faallaa lola iddoo adda addaatti baname ofirraa qolachuun waraana mootummaa 592 ajjeesuun 815 madeessee meeshaalee waraanaa adda addaa booji'uun sochii waraanaa mootummaa guutummaan guutuutti ofirraa qolachuun deebisee jiraachuu beeksisee jira. Lola addoota waraanaa adda addaatti itti baname onkololeessa 2021 Gujii Ba'aa aanaa Liibaniif simintoo gidduutti Cibraan Soddombooroo lola taasiseen 8 ajjeesee 5 ammoo madoon adabuu. Onkololeessa 2021 Cibraan Soddombooroo aanaa Gumeel Dalloo keessatti 2 ajjeesuun hedduu ammoo madoon dandamii hin qabne adabuu. Guyyuma kana Gujii Ba'aa aanaa Sabbaaboruu ganda Utuuluu keessatti Cibraan Laga Dambii 10 battalatti yeroo ajjeesu torba ammoo madoo dandamii hin qabne adabuu. Onkololeessa 2021 Cibraan Soddombooroo waraanni mootummaa aanaa Liiban magaalaa Mugaayoo keessaa ba'uun utuu waboo barbaadaa jiru haxxee itti dhuun 3 battalatti yeroo ajjeesu 8 ammoo madoon adabee jiraachuu. Onkololeessa 2021 Cibraan Soddombooroo magaalaa Nagallee Booranaa iddoo addaa Kellaa Finfinnee jedhamutti 5 ajjeesuun torba ammoo madoon adabee jiraachuu. Onkololeessa 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Gujii Lixaa keessa socho'u Cibraan Maddaal Buudaa guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 6 daqiiqaa 20 irratti aanaa Bulee Horaa gandoota Akkaaroo Maddannaa Soorilee Haroo Qilleensoo fi magaalaa Baadiyaa keessaa baasuudhaan 10 ajjeesuun torba ammoo madoon adabee jiraachuu. Onkololeessa 5 2021 Cibraan Soddombooroo aanaa Liibaniif aanaa Gumeel Dalloo gidduutti ganda Boobaaf Xuxuffee jedhamtu keessatti lola guyyaa guutuu godheen iddoo 3 olitti haleeluun 130 ajjeesee 200 ol ammoo madoon adabee jiraachuu. Lola addaa aanaa Liiban ganda Mugaayoo iddoo addaa Gootuu Soolee jedhamutti loltoota mootummaa 70 ajjeesuun 83 ol ammoo madoon adabee jiraachuu. Aanaa Sabbaaboruu ganda Utuuluuf ganda Buuphoo gidduutti lola ta'een Cibraan Laga Dambii loltoota mootummaa 21 ajjeesuun 16 ammoo madoon adabee jiraachuu. Haaluma wal fakkaatuun waboon zoonii kibbaa Konya Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadii jedhamtu keessatti waraana mootummaa irraa 42 ajjeesuun 37 ammoo madoon adabee jiraachuu. Onkololeessa 6 2021 Cibraan Soddombooroo aanaa Gumeel Dalloo ganda Boobaatti waraana mootummaa haleeluun du'aaf madoo ambulaansii 6 akka kaafamu taasisuu. Guyyuma kana aanaa Liiban ganda Ardootti humna birmannaa dhufe 6 ajjeesuun 8 ammoo madoon adabee jiraachuu. Onkololeessa 7 2021 aanaa Gumeel Dalloo ganda Xuxuffeetti galgala keessaa sa'a 12 haga sa'a 1 irratti lola Cibraan Soddombooroo taasiseen loltuu mootummaa 55 ajjeesee 97 madoon adabee jiraachuu fi guyyaa 8ffaaf ammoo onkololeessa 8 2021 aanaa Gumeel Dalloo ganda Boobaatti kaampii waraana mootummaatti marsee loluun waraana mootummaa 230 battalatti ajjeesee 340 ol madoon adabee meeshaalee gurguddaa BKM snaayiperii akkasumas AKM hedduu fi meeshaalee waraanaa garaagaraa booji'uun moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaal Odaa Tarbii beeksisee jira. Akka gabaasa Odaa Tarbiitti waraanni bilisummaa Oromoo lola guyyoottan 8 kanaaf taasiseen sochii waraana mootummaa guutummaan guutuutti faayishalsuun waraana mootummaa magaalaa Nagallee Booranaatti deebisuu ifoomsa. Mootummaan Itiyoophiyaas reeffaaf madoo waraana isaa magaalaa Nagallee irraa xiyyaaraan kaafachuunis